Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu. Maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Iyyasuus Kiristoositiin akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, kan yeroo kanaan kan nu ga'e galanni isaa fi haa ta'u. Har'aa guyyaan jala bultii ayyaana adoolessa bulii torba kabajamee ooluun ayyaana qulqulleettii Sillaaseeti jechuudha. Ayyaanni qulqulleettii Sillaasee yeroo kamiyyuu waggaa waggaadhaan adoolessa bulii torba ni kabajama jechuudha. Kunis immoo seera uumamaa boqonnaa 18 hunda isaatiyyuu yoo dubbeeftan Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, waaqni tokko ta'e immoo Sillaasee kan jennu, Sillaaseen tokko sadi'is jennee amannaa. Waaqayyoon tokko, Waaqayyoon tokkummaa Waaqayyoo jiraachisuudhaan, nyaachisuudhaan, obaasuudhaan, kaasuudhaan, malakootiidhaan Waaqayyoon tokko jenneetoo amannaa. Waaqni tokko ta'e kun immoo qaamaan, maqaadhaan, gochaan yookiin hojiidhaan sadi jenneetoo amanna jechuudha. Maqaadhaan yoo jennu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Keessattuyyuu Gooftaan keenya Kiristoos kaakuu haarawaa keessatti wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti deemaa maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluudhaan cuubuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa jedhee akkuma duuka bu'oota isaa gara biyya lafaatti ergee maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu kaasuudhaan dubbatee jira jechuudha. Isa bichaa miti Gooftaan keenya Kiristoos laga Yordaanositti gaafa cuubamu Abbaan samii keessaa ani kan jaaladhu ilmi koo isa kanaadha jechuudhaan, isa kana immoo dhagaa jechuudhaan sagalee hin dubbate jechuudha. Abbaan ilmi immoo laga Yordaanos keessatti cuuphamee jira jechuudha, qaamaan argamee jira. Hafuurri Qulqulluun immoo bifa gugeetiin dhufee ilmarra akka qubatee iccitiin Sillaasee ifatti kan adda ba'e kaakuu haarawaa keessattidha jechuudha. Haa ta'u garuu immoo Waaqayyoon jalqabumayyuu gaafa nama uumuu kottaa nama haa uumnu jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti waa'ee kanaa ibseera miti. Ibsee jira jechuudha. Isa bichaa miti seera uumamaa boqonnaa 11 irratti kottaa haa buunuu qooqa namaa adda haa baafnu jechuudhaanis ibsee jira. Wantoota kaniin yoo laalluu Waaqayyoon qaamaan lamaa ol ta'uu nutti argisiisa jechuudha. Ammallee immoo ayyaana boruun walii qabatee manni amantaa Ortodoksii kabaju kana keessatti waan tokko haa ilaallu. Innis seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irratti Abrahaam ganamaan yookiin barraaqaan ka'ee muka tokko jalatti Waaqayyoon Abrahaamitti of ibsuusaa, Abrahaamiin ilaalee fiigee gaafa jedhu namoonni sadii fuuldura isaa dhaabbachuusaa, Abrahaam immoo haasaa isaa keessatti tokkummaa fi sadummaa Sillaasee ibsuu isaatiin manni amantaa Ortodoksii ayyaana kana adoolessa bulii torba yaadannoo qulqulleettii Sillaasee gooteetoonii ayyaaneffatti jechuudha. Sillaaseen Waaqayyoodha. Sillaaseen jiraatadha. Sillaaseen nyaachisaadha. Sillaaseen obaasadha. Sillaaseen fayyisaadha. Sillaasee gaafa jennu tokkos sadi'is jechuudha. Sillaaseen maqaadhaan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Qaamaan Abbaanis qaama qabaa, Ilmis qaama qabaa, Hafuurri Qulqulluunis qaama qaba. Qaama yoo jennu akka qaama keenya kanaa miti. Qaamni uumamtootaa murtaawaadha. Qaamni uumamtootaa hin mul'ata. Qaamni uumamtootaa hin tortora. Qaamni uumamtootaa iddoo murtaawaa ta'etti mul'ata. Qaamni Sillaasee garuu akkasii miti kiristaanota. Akkasitti hubachuu hin qabnu. Qaama yoo jennu akka qaama keenyaa kanatti madaallee haasa'uu hin qabnu jechuudha. Sillaaseedhaaf barris yeroonis hin lakkaawwamu. Baraan kan lakkaawwamu miti Sillaaseen jechuudha. Kanaaf haala saniin hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf qaama yoo jennu akkasiidha. Hojiidhaan yookiin gochaan jechuun immoo maal jechuudha? Abbaan hin dhalaa jenna. Eenyuun dhalee? Ilma dhale.
ilmi immoo hin dhalate. Hafuurri qulqulluun immoo hin bahe. Eenyurraa bahe? Abbaarraa bahe. Ilmarraa hin baane. Hafuurri qulqulluun eenyurraa bahe? Abbaarraa bahe. Ilmis eenyurraa dhalate? Abbaarraa dhalate jechuudha. Kanaaf wajjin abbaa maayidha? Yes dhaluudha. Wajjin ilmaa dhalachuudha. Wajjin hafuura qulqulluu immoo bahuudha jechuudha. Kanaaf waa hunda dursa jedhanii akkuma qulqullichi Qeerloos waa hunda dursaa waa'ee Sillaasee dubbannaa, waa'ee sadummaa dubbannaa jedhan. Kana yoo jedhame abbaanis waaqadha, ilmis waaqadha, hafuurri qulqulluunis waaqadha. Garuu waaqa sadii osoo hin taane waaqa tokkodha jenna nuti. Waaqa tokko waaqessina jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon mana Abrahaamitti argamee mana Abrahaam eebbisuusaa, Abrahaam ilma kan hin qabne, Mahaanii haati manaasallee Saaraanis kan turte, booda garuu Waaqayyoon Abrahaamiidhaaf ilma kennuusaa, ilmi dhalate immoo ilma eebbifamaa akka ta'e, ilmi kun immoo maqaan isaa Isaaqiin akka jedhame, Isaaqirraa immoo horteen biyya lafaa kanaa akka dhufaniitoo akka horan hundi keenya iyyuu hin beeknaa jechuudha. Ayyaana kana yaadannoo taasifachuudhaan manni amantaa Ortodoksii ayyaana kana ni kabajja jechuudha. Yeroo baay'ee qulqulleettii Sillaasee jenna. Qulqullicha Sillaasee osoo hin taane qulqulleettii Sillaasee jenna. Maaliidhaaf saala yookiin saala durbaatiin waamna yoo jenne Sillaaseen haadhaan fakkeeffama. Sillaaseen haadhaan fakkeeffama maaliif jenne gaafa jennee maatii keenya ilaaluu hin dandeenya. Daa'imni tokko erga dhalateen boodatti waan isa barbaachisu hundisaa, kunuunsa barbaachisu hundasaa kan godhuuf eenyudha? Haadhaadha jechuudha. Haati harma kennitii fi harma hoosiftii, nyaata kennitii fi irraa dhixxii, wantoota akka albaatii naamni jedhan kanallee haadhumatu irraa dhiqa jechuudha. Kan ammoo gara Sillaaseetti yoo finnu kan nu nyaachisu, kan nu jiraachisu Sillaaseedha. Akka haadhaa sanitti jechuudha. Nu nyaachisee kan nu horatu eenyudha? Sillaaseedha. Inni biraa immoo cubbuu keenya wajjin, cubbuu keenyarraas kan nu qulqulleessu eenyudha? Sillaaseedha. Akkuma haadhaa san jechuudha. Sillaaseen kanaaf manni amantaa Qiddist Sillaasee yookiin qulqulleettii Sillaasee wanti jennuun Sillaaseen haadhaan fakkeeffama malee Waaqayyoon saala qaba jechuu miti. Waaqayyoo miti ergamoonni samiituyyuu saala hin qaban. Yookiin dhiiraa fi dubartii jedhamanii kan waamamanii miti. Qulqulleettii Sillaasee yookiin Qiddist Sillaasee wanti jennuu fi haadhaan waan fakkeeffamuufi. Waaqayyoon akka haadhaatti nu kunuunfatee, akka haadhaatti nu nyaachisee, akka haadhaatti immoo cubbuu keenya xuraawaa ta'e wajjin kan nu jaalatu Waaqayyoodha waan ta'eef akkasitti manni amantaa Ortodoksii barsiifti jechuudha. Asirrumaan immoo kaasee yeroo baay'ee warri amantii Musliimaa gaafii kaasan keessaa waaqa sadii jedhanii warroonni kaasan jiru. Waaqa sadii nuti waaqessinu, waaqa sadii hin qabnu. Waaqni nuti qabnu tokkodha. Waaqni tokkoon kun garuu qaaman, maqaadhaan, hojiidhaan sadi jenna malee waaqa sadii hin jenne. Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko jenna. Yeroo kamiyyuu yoo mallatteeffannu jechuudha. Kanallee immoo abboonni akka sirriitti hubannuuf fakkeenya gara garaatiin hin kaasu. Aduudha mi'aa fudhan. Aduun tuni geengoo qabdi. Geengoo mataa ishee qabdi. Geengoon kun immoo gara biyya lafaatti maal ergiti? Ifa ergiti. Ifti kun immoo qaama keenyarra gaafa bu'ee ho'atu nutti dhaga'ama. Geengoo san abbaadhaan yoo fakkeessine gara biyya lafaatti immoo kan dhufe eenyudha? Ilmaan yoo fakkeeffine kan nu jajjabeessu, kan nu cimsu, beekumsa nuuf kennu immoo hafuura qulqulluudhaan fakkeeffama jechuudha. Kuni fakkeenya malee waan san bakka bu'aa jechuu keenya miti. Akka hubannuuf, akka sirriitti beeknuu fi abboonni fakkeenya gara garaatiin kaasanii jechuudha. Kanaafuu obboleewwan keenya musliimatillee dogongora keessa akka hin seenne jechuun barbaada jechuudha. Waaqa tokko waaqessinaa. Nuti waaqa sadi hin qabnu, waaqa lamas hin qabnu. Waaqa tokkodha. Waaqni tokkoon kun garuu qaaman, maqaadhaan, hojiidhaan sadi jenneetoo amannaa. Ayyaanni ayyaana gaarii
isiniif haa ta'u. Waaqayyoon abbaan jalalaa, abbaan dhiifamaa, Sillaaseen hunda keenya wajjin haa ta'u. Nagaan naaf tura.